daawwattootaa fi dhaggeeffattoota ardii miidiyaa neetworkii jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu har'aaf qabannee isin biraan geenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Hamaas ammas rookettiiwwan hedduu Israa'elitti dhukaase. Haleellaa Raashiyaan giddugala gabaa magaalaa Kerkaavik irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 12 du'an. Hamaas rookettiiwwan gara giddugaleessa Israa'el naannawa magaalaa Teel Aviivitti dhukaasuu ibse. Gareen hidhataa kun rookettii Israa'elitti dhukaasaa wayita ibsu ji'oota 4 darban keessatti kan jalqabaati. Rookettiiwwan 8 ta'an kibba Gaazaa naannawa Raafaa irraa gara magaalaa Teel Aviiv dhukaa'uu ibse Hamaasiiti. Akka humni waraanaa Israa'el jedhutti rookettiiwwan Hamaasiin dhukaafaman kunneen hedduun isaanii qilleensa irratti haleelamuun kufaniiru jedhu. Humni waraanaa Israa'el Raafaa keessatti opereeshinii waraanaa geggeessaa jira. Rookettii Hamaas dhukaase kanaan hanga ammaatti miidhaan qaqqabe hin ibsamne. Magaalota gurguddoo fi kutaalee Israa'el kanneen akka Herzliyaa fi Petihaa Takvaa keessattis sagaleen dhukaasaa rooketii dhagahamaa jira. Taatee kanaan wal qabatee miidiyaan Israa'el caccabaa meeshaalee mooraa gamoo Herzliyaa keessatti argamu tokko keessatti kufe argame maxxansaniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifame sibiila waan rooketii qilleensa keessatti kufee irraa cabee fakkaatu agarsiisa. Suuraaleen akkanaa hedduurraa magaalaa Kavraa saba keessattis mul'ataniiru. Tajaajila ambulaansii Israa'elitti hoogganaa kan ta'an Maagiin Deevid Adam namoonni naasuudhaan gaggabaa hedduun yaalamaa jiru jedhe. Hamaas fuula telegiraamii damee humnaan waraanaa isaa Birgeedii Alqasam irratti misaa'ela guddaa gara Teel Aviiv dhukaasuu ibseera. Kanaanis boonuu ibseera. Haleellaa Raashiyaan giddugala gabaa magaalaa Kerkaavik irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 12 du'an. Haleellaa humnoonni Raashiyaa magaalaa kaaba Yuukireenii Kerkaavik irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an 43 kan ta'an ammoo madaa'aniiru. Akka qondaaltonni naannawa kanaa ibsanitti haleellaan kun giddugala gabaa irratti raawwate. Humnoonni Raashiyaa boombii waraanaa gurguddaa 2 giddugala gabaa kanarratti gadhiisaniiru. Iddoo haleellaan irratti raawwate kana keessa boba'aan abiddaa bal'inaan mul'ata. Pirezidaantiin Yuukireenii Volodymyr Zeleniskii wayita balaan kun mudatu namoonni giddugala kana keessa turan baay'inaan 200 caalu jedhan akka dhumatan tilmaamama. Zeleniskiin dabaluun haleellaan Kerkaavik kun maraatummaa Raashiyaa kan calaqqisiisudha jedhan. Namoota maraatuu akka pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kanatu namoota nagaa haala kanaan haleeluu fi shororkeessuuf hamilee qaba. Haleellaa lammaffaa sanbata gara galgala giddugala magaalaa Kharkiv keessatti mudateen ammoo namoonni 8 miidhamaniiru. Haleellaan kun sababa hanqina meeshaalee waraanaa fi ittisaa humna qilleensaa irraa kan ka'e dhiphina keessa galuu Yuukireen himataa turte dhugaa ta'uu kan mirkaneessudha. Pirezidaantiin Zeleniskiin biyyi isaanii daangaa irratti humna ga'aa diina ittisuu guuttachuu akka qabduu fi sirna ittisaa qilleensaa ammoo warra lixaa irraa akka barbaaddu watwaataa ba'an. Haleellaan kun erga koora G7 irratti qabeenyi warra Raashiyaa Awurooppaa keessa jiruu fi akka hin sochoone dhorkame waraana Yuukireen deeggaruuf akka oolu murteessee booda raawwate. Qondaalli waajjira mallaqaa
US Janet Yellen yaada kun deeggarsa danuu akka argate himan. Akkaataa wiixinee Ameerikaan dhiyeessiteen biyyoonni G7 fi michuuwwan isaanii qabeenyi warra Raashiyaa baankii warra lixaa keessatti qabamee jiru bifa liqiidhaan doolaarri biliyoona 50 ta'u Yuukireeniif akka kennamu walii galameera. Yaadi kun ji'a dhufuu kaasee bal'inaan erga mari'atamee booda hojiirra oola. Raashiyaan kana dhageenyaan haaloo ba'utti gadi teesse. Haleellaa Kerkiivii irratti raawwatamaa jiru kun ofitti amanamummaa Mooskoo agarsiisa. Wayita warri Yuukireen biyyoota lixaa irraa deeggarsa waadaa galame eegaa jiranitti humnoonni Raashiyaa ammoo gara fuulduraatti deemuun kutaalee Yuukireenii of harka galchuu itti fufteerti. Pirezidaantiin Zelenskii akka jedhanitti erga caamsaa seenee qofa boombiiwwan gurguddoon 3,000 ta'an Yuukireeniin haleelaniiru.